Ata malleen barree abbaa manaa qabaachuu. Egaa booda keessa mucaan xiqqaan tokko kunoo akkas akkasii ijoolleen kun sadan kan siiti. Isuma dhufte immoo abbaa manaa wajjin waldisooti wal arganii turanii. Gaafa turtee biyya galtee jettu baddee abbaa manaa jalaa wajjin deemtee naan jedhe mucaan daa'imni. Ijoollee sadii qabdi gaafati lamii dubbisaa lamitti gaafati mana maatiitti deebittu. Ijoollee si sadii sitti man kan siiti sadan kun jedhanii. Mucaa xiqqaan natti maa bara mucaan xiqqaan natti beekun kan siiti abbaa manaa dhumattuu deebitee gaafa siin baddu hin gaggabee naan jette. Jennaanan halkan hudhamee akkan ta'u dhabee of ajjeesuuf finjoo barbaadeen dhabe dhugaa rabbichaa achumaananii naa wajjin hin galtu mee shawaan nama ajjeesettu naa ajjeesaa edanaa aan borsi fuudheen galu daa'ima koon fudhee galaa aan jedheeniin. Eega daa'imni kun sadan kan ishee ta'uu bartee booda jechuudha. Jechuun akkamitti daa'ima kana ati amma dura gaafa sitti heerumtu akka abbaa warraa hin qabneef akka daa'ima hin qabne sitti himtee ati galtee mana maatii firoomfataa irratti lammaffaa deebitee akkasiin daa'ima sadii qabdu sitti himanii amma karaan sirkaa baddee jechuudha. Daa'ima sadii qofitee miti abbaa manaa wajjiniin ammati dhufte wajjin jiraataa turanii gaafati dhufte sirkaa baddee naan jedhanii. Jennaana nanii fuudheen galuu na ajjeesaa edana maqaalaa isiniif attolu malee bonnaa wajjin hin galtu. Jedheetan jennaan ganama jaartiin da'eensaa marga kutatanii rabbi sodaadhu dubbicha siifaniif saa fuudhii gali biyyi keessan maallaan jedhaa jedhanii marga kutatanii lukatti ganna ta'anii. Haa ta'u jedhee fuudhee gara biyyaa dhufee sigimoodhaa silaana kukkuuqaa jirti kalasi. Sigimoodhaa ammoo gara jimmaanatti gallee mana kireeffannee gallee waggaan jedhu halkan wayii silkii naa kennii. Ilaa dubbicha morran isinii deebi'aa waggaa Addis Ababaa mana kireeffattee gaafa baqattee baddu sana gaafani manaa mana argisiin jedhu sana gaafa sana waggaan dhufee asiin eenyu gawaatiin dawwalanii waggaan biyya gahu yaa ilmoo koo dubbiin qadaayyuu namatti dhufa. Intala kanatti birrii isaa haamamte Addis Ababaatti. Kunoo kanatti lafa sii bitadanii ijoolleen durbaa booleedha paaspoortii baafachuu dhatteenaan akkanatti isaa haamamtee borsaan si amartii wanta hafe tokko hin jiru gaayaa birrii akkaawuntii irraa baaftee itti kennitee naan jedhani. Ishii jedhee dhiisee innan dhufee jimmatti argu innan warqii sanatti dhabu waa warqiin gaafa bitamu sana innan dhabu waa akka tokko na godhe. Ishee dheeruma dhiisee ilmoo kanaadhee fuudhee manatti galee amma kanaan achi deebi'ee san gidduun kuteetti isinii guute gara jimmaa kana gaasan dhufee galee jedhee. Waanti gaafadha gidduunii ifama yerooti ijoollee qabdi siin jedhamu mana sanatti mucaan xiqqaan sitti mu daa'ima ishee kana sadan argiteetta moo ammallee jettee dhuma dhagaa jirta gaa. Hin agarre ijoollee isa tokko argeera mucaa sadhiiraatiif intala hangafaa fi mucaa hangafaa fi intala si durbaa hangafa argeera si xiqqaa tokko nagarre abbaa bira jirti jedhanii. Warri kun kan isheeti siin jedhamu warra tarkite kun akkam siin jedhamu. Kuni kan siiti akkas jedhanii gaafa nu dhufee nu dubbisee mucaan reediyoo fidee caffarataa bulee. Isa caffaraa geessa reediyoo baatee deemu. Abbaa kiyya mucaan amma deenga dargiina biraa badee makkalaakiyaa dhaqee achi jira. Dhaggeeffadhu. Waan diraamaa dhageessa intalli kun intalli na biraa deenga dagaltee heerumte amma abbaa manaa jalaa dhossanii biyya laa baasuudhaadhaaf akka hoo wajjin jedhan amma soddaan kaleessa bu'aa natti dawwale. Wantan itti gubadde waan kanaa bar. Eeshi deema ayyee. Amma gaasan nuuf halkanii ciisicha silkii araba koottan dawwaladhaa naa kennii araba biraan birrii qabaa naan jettee silkii fuutee arabatti dawwallaan arabni kottuu siin fuudha yoo itti dhufte biijaa siifan erga naan jedhe. Wallaahi halkan harkarra na ciiftee boosee annan jijjiirama akka eegasii miti nageessi naan jettee isheedhee shakkeetan fudhadhee goda maatii sii dhaqee. Goda maatii sidhannaan harmaa dhufee akkana gootee harma afaan kaattee yoo naqee saganii harmi kee kun naa ganuu. Kunaan jettee isarratti namanee egaa sinumti masuula taati. Mucaa kana deemsisaa ani dubbii ijoollee durbaa kana waan suudii keessa ture nan beekaan jedhanii anarratti dhiisinaan jedhanii. Ishee waa hunda ilmoo jaamaa paaspoortii badasii ilmoo jaamaa kana baannee dhannee paaspoortii baamnee waan argine goone. Suudiitti deebitee suudii dhattee shaaraantii jiddatti itti baanaan deebitee dhuftee
Ofin ajjeesa hin galu. Ofin ajjeesa hin galu naan jennaan lakki ofin ajjeesinii biyya biraattan si ergaa ilmoon kee bonna gaafatti kanaa mannaa immoo ani mana gurgureetan ammoo si deemsisaa kottuun jedheeni ishedee mana gurguree gara amma gaa wanna tokkotti si dabalaa si gaafadhaa daa'ima kan kee meeqa guuttatteettati gara naanii tokkonuma sanaan jirta moo yeroo siin deemtu sana kana gidduudhaan daa'imni tokko garaatti dhaabatee deessee beettee lama asii xiqqaanan ji'a 9 dhiiftee deemte siin jedhu kana. Okay, deessee daa'imni kan ishee biraa ijoollee ishee sitti fidde moo akkam goote jechuudha? Jechuun ijoollee wajjinumaan nan jiraataa ture. Ijoolleen dhufan gaamma. Kan ishee moo? Sadeenuu moo? Lama dhufanii yeroo nan sigimoo jiru lamatu na bira turanii isiin tokko badaa na bira teessu abbaa jaallattii beettee. Hayi, ka abbaa biraarraa argite iyyuu fuutee sitti fidde jechuudha? Wallaahi na bira turan ijoolleen naannoo sigimoo fayyaan jiraan beeku na biratti. Haa deema yee. Arragaadhaatiif an fidaan mana molsisii galchaanii akkasii naan jettee ishee mana gurguree. Ennaasi bira fidattu kiyya jettee bakka amma heerumuusii amantee. Ani sitti amanee kalas waanan godhu dhabee daa'ima jara kana eessan kaa'anii jireenya koo keessatti dubartii daa'ima fuutee dhattee dhiira biraa bira ciibtu hin jaalladhu wallaahi akkuma kana ammas wanta daa'ima kooti wajjin rakkataa jiru waan kana. Ishee amma gara Dubaayii dhattee naannoo ji'a jaawwee birrii naa ergaa turte. Koyitu Dubaayii naqina san si deebisaan mallee. Daa'ima ishee kana ofitti qabdee guddisuu eegaltee taa jechuudha kan kee lama ga'ee ragaa amma lama ji'a 9 dhiiftee deemtee kan biraa meeqa sitti fidde? Kan si haala daa'imni kallattii hirmaanna bira taa'e ijoollee lama isiin kan badaan teessuuni. Gurguddoodha ijoolleen kun akkamii wayya qabani? Wayya qabu kan abbaa koo maa dhaqee heerumtee bara amma abbaa manaa jalaa balleessanii. Bona moo guddoo fuute jechuudha hayyee. Baran nama guddaa tasurree hikkadhee baran isumayyuu nan obseenii kalasi an daa'ima kana adeetan obsaa beettee dhugaa rabbii waadanuu jiraan isinitti dubbadhu yaa jarana waadanuu afaaniin hin baasinaati haa taa'u shanta'ee dhufe shanta'ee afaanitti naa fuudhe caaluun. Ayyeetti hobi. Kanaafuu haasaa dheeraa keessatti nama guddaa tasurree hikkadhe sadi jettee kolfe jedha itti hobi hayyee. Yaa obboleessa kiyya naman tallamma heerumtee jirtu mucaan amma makalaakiyaa jiru. Yaa obboleessa kiyyaa ta'u dheeta wallaahi immoo intala kana dhugaa santitti ma akka haadha kiyyaatti nana mana akka obboleettii kiyyaatti akka obboleessa kiyyaa abbaa kiyya du'e illee bakka hin buufadhee bar maatiitti citee gaafa mana gurguru maatiin dhiis ilmoo kun gurgurinii. Jirtaa abbaa akkam? Jirra nagaadhaa. Nagaadhaa? Fayyaadhaa. Inni si biraa kun abbaa keeti? Bareedduudha. Haati kee jirti? Eessatti jedhin. Haati kee eessa jirti? Dubaayii. Si bilbilti? Naan bilbilti. Si bilbiluun ni ibse? Birrii siin ergitu? Naan bilbilti. Kunoo daa'ima keetti laa dhagaa. Ajjala jirti si dhageessi itti madhu. Nangatiin jedhi itti mi ajjala teesse sagalee dhaggeeffatte. Lakkii isiin gargaartu isin biyya akka gootan guddaa. Al tokko obsi dhagaa jirti sagalee kun ajjala jirti sagalee karaa keessoo naa qabaa jirti. Yoo dhugaa qabaatte rakkoo natti qabdu qoy obboleessa kiyya qoy. As jala jirti sagalee koo sirriitti dhaggeeffataa jirti. Wanti sobaa jiraate soba jechuu dandeessa baqataa immoo akkas jechuu hin danda'amu. Ofii keetii baqataa kara jechuun hin danda'amu jechuu barbaadeetanii. Yaa obboleessa kiyya akkan jedheeni daa'ima kana fuula rabbiittan sirkaa fudhaa namni akka ilmi dhiiraa tokko walitti bu'a. Daa'ima kana fuula rabbiittan sirkaa fudhaa jiraattee jiraachuu baatte. Isa kanaafuu of eeggadhu adaraan jedheen aan amma jechuudha daa'imatti hin dawwaltu yoo jarri eenyu ta'e jedha nan bu'a mimmaan buusee tan bu'a an barennaa jarri haadha kiyya jedhan maaliifi eddeen fuudhuudha beeti. Silkiin biloo naanan silkii biraatiin naqe tiiktookii si jala galaa dhaqaa laalaatti silkii si na biloottee. Dhagaarti daa'imnan maatta dubbatu rakkoon qabu beekaa dhaggeeffatti gara jabummaa. Waan ittiin dubbachiisu an daa'ima koo sin biyyitti geessan kaa'aman ittiin dubbachiisu an. Waan an wajjin ta'an. Nan bilbilaa fi. Tokkuma. Wallaahi dubbachiisu an. Waa dubbachuu barbaadde? Baay'ee malee bannaadha. Banaan affaname. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam.
Dubbichi cima ani reefuma seena garuu baay'ee na dhukkube mataa dhaggeeffadhe ispeeshaalii erga mucaan amma dhufe baay'ee natti dhagahame. Duraan dursee tokkummaa laayivii irratti mucaan haasofsiisanii barbaachisaa miti. Tokkoffaa himeera mucaa waan himuu qabu. Maaliif walitti? Abdii si barbaadaa tan ture dhiifama naa godhi yaa obboleessa kiyyaan sababa waggaa tokkoof ji'a ja'a miidhamaa ture sababa daa'ima kiyya kana miidiyaatti ol hin baasuudha beektee. Tole nan fixadha. So tokkummaa dhuguma amma mucaan kun haati kun anamma ijoollee koo Finfinnee dhaqee yookaan biyya ala dhaqee guyyaatti yeroo sadii viidiyoo nagar taanaan handi irreechuudha. Dubartiin garaasii keessa deessi ciniinfattee ilmoo fi akkatti gattee yaadu jiru garuugaa. Dhiifama naa godhaa shamarran baay'ee sin kabaja baay'ee sin jaalladha. Kan shintibeetii buustus jirti deessee kaate kun bineensa malee nama hin jedhu nama shintibeetii daa'immoo fi buuftuun ciniinfattee buustuuni gara jabummaa akkanaa nan argaa. Kan dubbataa jiru abdiidha. Sagalee koo dhagaa jiraatti obboleettiin keenya. Obboleessa keenya ergaan dhaamuu barbaadu kaalidii fi anfidee isinitti kenneera ijoollee keessan fudhadhaas jette sirrii miti ijoolleen kan keetiif kanaadha manaa keetiiti garuu an humna kooti ol ta'eera ijoollee kana iddoo itti gatu qabu narraa fuudhaa yoo jette wayyaa maaliif ijoolleen kun kan keeti dhiiga keetiin sobdammoo hin gattus maaliif kana booda si mararaa deemti ijoolleen kana booda kan isiin humnaa ol sitti taatu jaalallisi maaliif argaa jirra waan ta'eef ijoollee guddifataa irra nusi dandeessatuma gattee biyyaa sin baatu ati hin buussaa. Ijoollee kana kan si guddisuu danda'u tokkoof tokko ani seenaati dubbatte hin beeku haadha kee qofa. Amma kan nuti gochuu qabnu kan akka yaada abdiitti karaa sii mijeessinu haadha manaa keessana IBC akka dubbattu hin fedhu ani waan isin waliin dabarsitan hin beeku garuu ilmoon dhiiraa an liidiyaan ijoollee kanatti gattee guyyaa yoo sin deemte ammas hin deebitutti baay'een cinqaman. Ijoollee eeguun baay'ee ulfaataadha ilmoo dhiiraatiif. Ijoollee dhiira bareedduu akka kana akkasiin bareedduu agartanii gurbaa amma ijoollee immoo